السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع كفوني جرجرتو المان روموك قالواني في كاروان إدي لا الدنيا رتركم تاني بجنا جاتا تاني ربي الساعات أما جتن تنا إسين جات إسين جتشان نجا فوج الحمد لله جل تربي يعني تموتوا بيرا ورتموتوا بفماتي تاتن هدو جك جلتو ما إسين جرا ورجنا هارو أجر جانا لك يا رفت كوتا نتدبل ما ماتي كيا تا سبسكرايب لايك كشوف عندك تنا إسين جرا أوبليين كيا ولا جتشبسينو والمالي مالكمنا لايك سبسكرايب كوچون دغاتينا راونتان اسني قبادي دوفي فيديو غبابدو takka qabadhee isin dhufee gizee hunda yeroo ofii kiyyaa fayyadamu isinitti agarsiisa jechuudha. Tanaan dura abishii fi absuudaa rifeensa keenyaaf akka gaarii ta'ee fi akka rifeensa keenya hin ciccinne akkasuma akka laaffisuu fi akka dheeressuu akka hin buqqaanes taasisa. jedhee isiniif himee jira. Har'allee ammoo ofii kiyyaa waan fayyadamuu barbaaduuf isinillee akkana wajjin fayyadamtaniif isinii fide jechuudha. Tanaan dura zafassafaa yookiin bishaan naqee bulcheetii dibataa ture isa haalata sanii isin argisiise. Namni ammoo akkanaan jira isaa kana daanneetiin fayyadamuu hin dandeenye namni jettan hin jirtanii hin dandeenye. Xiqqoo wanti nama rakkisu gisee dhiqannaa isaatitti dafee akka laayyatti rifeensa keessaa nama hin bahu akka guyyaa sadii nama keessa tura. Akira irratti gisee filaan akkuma adda dafee mataa keenya filannoon nu keessaa baha jechuudha. Mataa keenyaaf hedduu bareedaadha. Hedduu mataa keenya laaffisaa harka akka kennatu taasisaa ammallee akka hin ciccinnee fi akka hin buqqaanee akka marguu fi akka dheeratu taasisa jechuudha. Ani waan ofii kiyyaa irraa fayyadamu duraan torbee keessa allamaa fi fayyadamaa ture. Achi torbaan deessee achi torbaan lama deessee amma torbee sadiitu deebisee jedhaara. Addaan turre irraa torbaan sadii fadha dibachuu barbaada. Sila kana ta'ee fi akkamitti akka wajjin dibannu wajjuma ilaalla jechuudha. Kinoo akkuma argitanii isa kana kallaata kana maashinicha kallaataa kana fidee jira. Erga fidee kinoo isa absuudaa yookiin abba soodaa ka jedhamu kana isa kinoo maankaa lama asitti naqadhee jira. Amma immoo abishiillee yookiin shuqoo yookiin helba afaan arabiffaatiin jedhamu jechuudha. Isa itti dabaladha. Maankaa hin guunne harki tokko waan ta'eef inni walii galattu inni asirra jiru kun maankaa lama fideetiin jechuudha. Asuma murumatti naquudha akka harki kiyya tokko waan ta'eef jechuudha. Isa kana erga asif fidee asitti naqadhee absuudaa kana maankaa kana lamatti naqee jira. Fideetiini amma maal godha hin daakee walitti deebina jechuudha. Obboleeyyan kiyya akkuma argitan daakee hurreessee dhufee jira. Kinoo asitti daakadhee jira. Isa daakadhee kana fidee asitti naqadha. Kinoo asitti naqadhee jira. Wanti itti dabaladhu inni asii argitan kun girfaadha. Girfaa namni wallaalee hin jiru qarafaa jechuudha. Qarafaa matuhuuna isallee maankaa tokko itti dabaleera. Waan gisee lama waan ol guutee fuunee fi maankaa tokko itti dabaleera. Sababni isaa girfaan hedduu isaa mataa keenya annillee akka hin ciccinnee fi akka hin buqqaane akkasuma akka dheeratu illee taasisa. Bifa rifeensa keenyaallee hin bareechisa jechuudha. Hedduu bareechisa. Inni biraa wanti asii argitan kun killeedha. Killee tokko fidee lamallee godhachuu dandeettanii lama godhachuu barbaadu akka mataa guddina mataa keessaniiti jechuudha. Mataan keessan akka itti guddina mataa keessaniiti. Inni biraa immoo wanti asitti fidee jedhee zabaadiidha. Zabaadii kinoo killicha cabsee jira. Harki tokko waan ta'eef cabse. Kinoo akkuma argitanii killee tokkotti godhadhee jira asitti jechuudha. Kun ammoo zabaadiidha. Amma zabaadii fidee itti godhadha. Zabaadii namni wallaalee hin jiru, manni inni dhabameellee hin jiru jechuudha. Akka rifeensa keessaniitti itti godhachuu dandeettan, muluu itti godhachuu dandeettanii, gimmaasha itti godhachuu dandeettanii akka rifeensa keessaniitti jechuudha. Akkasitti erga itti gootanii kaatanii booda
wanti isin itti dabalataa zayitii barbaadan itti dabalachuu dandeettan. Ani wanti itti dabalachuu hedduu zayitii aafiyaa kana kennu zayitii duraa maaliif akkuma beekamu yoo ilaaltanii jettan viitaaminoota hedduu qaba jechuudha. Viitaaminii hedduun kabadhaadhe waan ta'eef kanaafuu isa itti godhachuu dandeettan. Viitaamin D qaba, viitaamin E qaba. Waa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamuu dandeettanii ani ofii kiyyaa itti fayyadama waan ta'eef isa kanallee hanga isin danda'e zayitii kana malee zayitii biraallee itti dabalachuu dandeettanii kinu akkanatti itti dabaladhee jira. Akka rifeensa keessaniitiin zayitii rifeensaa qabdanis itti dabalachuu dandeettan jechuudha. Amma isa eega kana gootanii fiddanii maaks gootanii waliin geettan jechuudha. Maaliif killeen keessaafuu killee adii miti. Namni mataan keessan jajjabaatu mataan keessanii lallaafaa hin taane jajjabaataa ta'e killee boora bichaatti godhadha. Adiitti hin godhatina. Adiin xiqqoo mataa kostorkoosifti yookiin akka jabaatu taasifti jechuudha. Kanaafuu isin killee boora bichaatti godhatanii gaarii warri mataan kostor yeroo mataan laafaa ammoo muluu isii itti gootan rakkoon qabu. Ani mataan kiyya laafaa waan ta'eef muluu isaa itti godha. Duraan mataan kiyya laafaa miti mataan kiyya jajjabaataadha. Erguma kana dibachuu wanta kana dibachuu jammaree mataan kiyya laafeetiin harka naaf kennate amma akka barbaadetti na ajajama waan ta'eef kanaafuu killee murasaatti godhadhe jechuudha. Isin akkanatti gootanii haalaan dibattanii haga sa'aatii 3-4 wanta tokko isin godhu jechuudha. Garuu baay'ee dheeraa ofirra tursiisuu baa'onni miti waan killee qabuuf jechuudha. Sa'aatii 3-4 hanga soodan godhatan gaarii yoo ammoo dheeraa isinirra turee jedhe killeen mataa nama jajjabeessi kostor nama gooti boora bichaa gootaate rakkoo hin qabu. Akkasumatti dibachuu dandeettan rifeensa keessan jechuudha. Ani ofii kiyyaa akkatti fayyadamuuf isinittillee argisiise zafazafummoo dirqamaa miti. Ammallee girfaa akka itti dabaleef girfaan shittaa abishii yookiin shuqoo hin ajjeesa. Dheerina rifeensa mataa keenyaatiif illee bifa mataa keenyaatiif illee hedduu bareechisa jechuudha. Hedduu cululussa jechuudha. Killeenis akkasuma killee argitan yoo faxaayira goonuu fi wanta daabboo goonuu yoo fuula isaa irratti dibni akkasiin bareechituun argitanii akkasuma rifeensa keenya illee bareechiti rifeensa keenyaaf illee gaariidha. Akkana itti fayyadamaa isiniin jedha. Kenoo anamma isa kana dibachuu barbaada waan ta'eef isinillee akkanatti itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Haala salphaanii mataan keessan cicciriisarraa buqqa'iinsarraa isin bilisa ta'a. Ani isuma kanaani mataan kiyya duraan hedduu isaa ciccitaa hedduu isaa bubuqqa'aa hin caccaba. Amma garuu alhamdulillah nagaatti naaf taree jira jechuudha. Hin caccabusi hin buqqa'usi yoo laakka'ee jedhe firiin haga muraasa akka ta'e jechuudha. Kasanuun irraa onni jedhu kanarraa bahu. Kanaafuu dibadhaa sirriitti masaaj godhaati. Sirriin masaaj godha mataa keessan yoo dibattanii jettan jechuudha. Amma ammoo gizee dhiqatta osoo shaamboon hin dhiqin isa bichaa isaatiin dhiqa booda akira irratti shaamboon dhiqadhaatiin jira. Ammallee shaamboo ofittiin baay'isin agar malee shaamboo al 2 ofittiin deessan al bishaanii ofirraa dhixxanii kaatanii shaamboo al tokko bichaan dhiqadhaanii ibsuma san sirriitti waliin gahaa masaaj godhaa jechuudha. Shaamboon gar malee yoo mataa keenya baay'isan mataa keenya goggosaa fi akka ciccitu taasisa jechuudha. Akkana godhadhaa dibadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa ani ofii kiyyaa akka itti fayyadamu isiniif qoode waan ofii kiyyaa irraa faayidaa argadhe jechuudha. Zayitii ammoo isin qabdan dibachuu itti dabalachuu dandeettan. Zayitii mana keessaa qabdan jechuudha. Zayituun haa ta'u aafiyaa haa ta'u zayitii rifeensaa haa ta'u zayitii ofii fayyadamtan aniif zayitii kanas hin fayyadama zayituun illee fayyadama zayitii hundaayyuu fayyadama jechuudha. Mataa kiyya wantu naaf tasmaama'eera waan ta'eef yookiin naa tolcha waan ta'eef akkasitti itti fayyadamaa isiniin jira. Like subscribe gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabaattan koomentii irratti gaafadhaa isiniin jira. Amaanillah.